Ijoolleen baay'een Dr. Biiftuun kaameraa zoom teessee kanuma oliin kaameraa jala teessi maali dabbaan qabdu moo qomaa xa'a moo ulfa moo ruuza garra tare moo siin jedhanii osoo gaafii uummataa kana deebisuuf geemii taphannee si madde mara keessa ari'ee maal jetta hin daassaafnoo gaafii uummataati waan ta'eef. Wayne manne masan malah ada negara ku baracira dia mani. Wallahi ani kumatas miti. Anje tawan bra ulfas miti. Borci sin qabu. Lamudin ko tu la ko bisaddetin fakkat alhamdulillah. Ofitti amanamummaa qabda. Liivi irra dirqama ol ta'ee dhaabbachuun qaba kun viidiyoo kiyya argaa jirtanii suurotaan poosti godhu argaa jiranii san nama bira poosti godhaara moo akkam? Kaameraa yeroo tokko yoo garallee hin jiraate hin xamadada keessatti xamadada kan kaameraa kana namni amanuu dhiise bar daayirektii ijaan yoo hin ta'in yookiin laayibirra yoo hin ta'in waan suuraa kaanii maxxansan gara. Garuu giftaroonni hin jiranii taphadhu nama wadhuuti ni qaxxaadhu. Giftara qabdaayyuu. Qabaa qallalii munaa bahee sa'aatii kanaa miti malee sa'aatiin hin dhufu. Sa'a sadi booda. Sa'a sadi booda. Lolaa qabdaa? Waa jajammaraniira. Meeqa qabda? Ani lakkoofsan beeku. Meeqa akka ta'e hin beeku. Baay'eedha. Family meet up komplain gora. Amma family tu jadi jecha kana si tu jadi. Guys namo sisa. Ijoolleen na gaafate koomentii jara na gaafatan. Yoo sodaa qabaatte dhiisuu dandeessa yoo ofitti amanamummaa hin qabdan dirqaamte waan si jedhu si ciqoon barbaanne. Jamaran wanti na sodaachisu sin jiru ajabe. Konfidensii yoo hin qabaanne. Yoo gara duubaa kana gara lukaa kana gara garaa kana rakkoo wayii jiraate ka'uu dhiisuu dandeessa mirga keetti. Gaafii uummanni na gaafate si gaafadhe malee you are my sister no problem. Inshallah osoo qomaaxaa miti dabil qomaaxaa illee taate gara itti si gatuun qabu jechuudhumaaf. Family sin taphtaa godha dabil qomaaxaa naan jedhu. Jechuun gaafii uummataa waan ta'eef. Aya taphtaa godha family. Ililii gadi family. Irlii. Namni garagaraa ababaa sadii. Namni garagaraa ababaa sadii. Nam lama. Nam tokko. Si dhoggatanii? Thank you. Guutaniira garuu. Adabbiin meeqaa dooftorii? Wallahi kuma sadi ture amma hin beeku. Giftar na jalan jiru. Kuma sadi sitti hin baay'atu? Guys triple. Pada kami kun kana dhungatu subhanallah. Jiituu boqqojjii masha Allah. Jaarti dhiira moo dubartiidha? Rabbi si haa milkeessu. Masha Allah. Kumumaan ati kumumaan hin taatiyyaa. Ayyee. Masha Allah gara laafetti wayitii hin jiru. Keessanii fi miti tole nuuf jette. Ay doktor aku abatan jadi. Masha Allah gara laafetti wayitii. Mun jedhaa. Ijoolleen jedhaara uummata jira taa'ee ittiin kolfu giftii kennuu dide. Family. Kuma lama guutaa egaa xaartan taappii godha. Badaa kan mana dhungatu kun dhiiran ta'in yaa rabbii kiyyaa hin saafadha yoo dhiira taate. Profaayiliin ka dhiira qaba jaarsa ta'eef fahimee. Jiituu boqqojjii thank you. Bulchaa. Welcome back. Yewan ልጅ ኦልካ ካማላ ሄደን ዶክተር ዋን ተቅፉ ማልቱ ቤካ ዮካን ግላቢ ፈየደማኒ ዋትሩፉ ሄዳዩ
Miyaadhuma tokko gana dhiiqa tokko walakkaa guutuu qabna bar. Itti qophaa'in jetture asli salphatten jetture maaltu dhufa laata? Guys, gilabii fayyadamaa. Sii kenna tokko ni qabda sii kenna isheen gooseen sii kan kenna. Maal lakkoofsan argitin jaa? Laa. Qixaatiin irraa qabu. Qixaatii maali? Geemii. Yoomsi mo'ate? Kaleessa namooti. Ka gaazexaanyaa summu? Jalaa miliixeere? Miliixee sa'aatii inni kooni meeqa? gilabii fayyadamee dhukkee irraa kaasimee doktor. Maal jettu? Meeqa sirraa qaba? 2,000. Kooni 2,000. Amma qurxummii ol darbi jedhin kaa irratti kafaltaa mo'attee kaatee cuman gammadde. Maal rakkatee jenna? Xiyya eega malee afaan banii. Sin jaalatu? Kam tokkummaa dabar. Maal jechuudha tokkummaan jaalalan beekure? Maal na jaalata? Qixaatiin jilbaan lafarra ofaa tureera kaleessa. Ishi. Amma waan isin gataa? Olkaa adabbii fudhaa. Adabbiin sanuma tokko qofaa? Lammaffaa seera guutaa. Deemtanii akka nama moodeelistii dorgomuutitti bishaan fidattanii gatteettanii dhuydan. Qixaatii nama guddaa. Bishaan garas jira kaa. Kaameraa ofii doorsisanii deemtanii bishaan fidattanii gatteettanii dhuydan. Nageenyuma keessaniif qaama guutuu laaluu barbaanneeti malee isin adabuuf dhiifama doktora. Doktora Injiru macarashaan kanuma in ulfaata lama nafe. Olkee dhaabbadha ishee. Manni kee garuu agana caalaan deemu. Maal argine yeroo kun shiita keessa jirta. Surreen qabdu. Maa surree godhadhamu? Bareeda. Ara surree godhadheemu. Waan taa'u kaa? Qabdaa garuu gaafii mala kee godhu hin jenne. Qabdaa? Sirriitti qaba malee. Kan mana keessa Surree meeqa? Asli surree kiyya lakkee beekamu. Surree baay'een qabu baajawee. Meeqa? Baay'een qabu. Meeqa hin taate ilmaa? Kan mana keessaa kan halkanii yoo akkas ta'e malee surree normaalii akkasitti uffatanii deemanii fayyadamuun. Dubaayitti halkan illee surree irra rafamaa? Uffata halkanii bijaamaa halkanii. Malee an surree qabu. Inoo anjira Dubaayin kun? Wayinoo aarii bara kana fa'aa baay'ee dabalee jira si guba. Akki gabbaatuun hin jiru. Wallaahi. Eshi. Yaa. Ana dararamu maaree dararaa keessa jirtanii ol singilii kunni. Bakka keessa. Bara qallalii keessa hin jiru. Ho'aa asitti hin fakkaatin. Eshi. Baay'ee miidhamtanii maarree? Gadduwaan keenya dubbatu. Biyyatti moo Dubaayitti heerumuu yaada qabdan? Dubaay. Sargii kee hin dhufaanillee. Laazim. Yoo rabbi irraa taate. Bara dhufu? Inshaallah. Miizee nan godhattu bannaati. Takka miizee namni na godhatee hin beeku. Yoomuma namni miizee na godhata jedheetiin hawwa bannaati. Uftaa garuu wallaahi. Maal Mubaarakii gad jira? Mubaarakii gadi akka hin jirre nan beeka garuu jechuun akkas deddeemuun sifooma jettu ta'e. Garuu hireen kiyya kun gola nama nyaatu jireenya kiyya keessatti takka namni miizee na godhatee hin beeku wallahi. Namni na jaalatu siree na kana afaanumaan na soba. Sargiyyuu natti ni himatan anji. Faayiroo keessa sargiin hin jiru. Hin jira takka namni biyyatti illee Su'uudittillee Yamanittillee
جبوت اللي بيمك أدري تكا والله أنا سرقينا قرأ تنجر أونين ما دوفت ميزة Siyaamanii garuu siyaamanii. duraan gaafa ijoollee tokko akkanumatti kajeellaa dhagaa amma nama guddaa ta'ee saalfadhe dhiise namni illee na waamaan jiru anillee dhaqqoofin saalfadhe. Yeroo kajeellaa hin jenne bar. Amma sargii kootu doktor jedhanii siyaamanii yaamicha sargii kun namni fakkeenya Dubaay kun sargii baay'inaan godhata argaa jirta. Sargii akkasirra siyaamanii moo sargii tun jiru kaayiroo keessa waliin fuudhanii. Sargiin hin jira na yaamu waan hin beeku. Namni yaamamuu qabu si okay ana moto sargii godhadhee sargii kiyyaratti si affeere sponsora si ta'anii dhuftaa. Ani nama sargii manatti mannan dhufumaa waan qabu gurguradhee sponsora ofirraa ta'ee dhufa sargii ma waamicharraa amma onneen tiyyata mana nama dhoofte miize takka namni miize na godhatee hin beeku. Wallahi kootu meentala dheertuu isoo qaaga siifi taasisti ol qixxaatu tasi wajjin. Akkas yaadii barra koon. Nu caalaa kaameraa walitti nu fuudheetu mana muu tuffatee na dhiisa. Amma jirani shamarran tokko tokko namni qixxaamuun jirani. Bakka soqee si wajjin miizee taata miizee tokkoffaa taatee seenta. Sirbumatti ittiin seentu yaa rabbi na argisiisi qaba. Baallamii yaa shamaree galuun taadalatti na banan kaa. Aboon gotaa jirtu kun dhiiraan saalfadhaa yoo dhiira taate. Waan seentu illee cuma taa'ee filadhu bakka achuma. Jiituu fooloo naa godha jiituu jedhee garuu maqaan dhiiraa hin jiru. Sadii terepele. Nao terepel. Maal jettaa doktora Rooziyye gammachiis thank you. Sirbicha atiin filatta ishee saniinillee sirba sirbicha kan jennee bakka dubartii dheertuu isii qopheesse. Kunoositti meemi diree baallamii yaa jammaree heeru. Bakka dhuftee ittiin jammarta dhugaa rabbi miizee taata. Jiituu fi gammachiis fooloo naa godha maal jetta. By the way, diasporaallee baay'ee tamaam thank you. Diasporaallee nama hedduu yaamee jira yaamuuf hin taa'u. Abdii faa dabalatee jechuudha. Abdii hukumee moo? Jaartiin ittiin dhiiftu. Hin dhiisti. Faamiliidha waan ta'eef fedhu sii wajjii dhufaa fedhu kophaa ofii dhufa. Asaasaa maati? Har'a na baraatta moo? Ansa gureensisee abar. Mee wallaa jeen. Dhugaanuu. Asaasaaree. Aadiisii deebisee barjiitu. Hidhatee asuu deebisee. Har'a na baraattaa qoyi doktor. Haati faatee eessa? Haati faatee kofale. Kofale naannoo kam? Beeytaa? Gaxarii keessa achi ol. Okay. Ati asaasaa miti yaa. Eessaree jedhime. Eessa abdiisaa. Karaa wannoo kana jaan. Karaa qoree kana. Waajii duuroo. Waajiin duuroo kan. Waajii duuroo qoree. Komplii kijibaa isin jedhiin. Asaasa magaalaa miti kaa garuu baadiyyaa yoo taate malee. Ijoollee asaasa magaalaa keessattu naa barreessaa jira ba. Dodolaa, Hasaasaa, Kofalee, Shaashmannee jedhan jalatti. Tokkichummaa namni hagammaa bakka ani itti dhaladhe beekan hin jiru. Zuwaayii. Bakka alaa kullaan asaasa magaalaa miti. Baadiyyaa asaasa irraa kan fagaataman keessa. Ooluun fagaatu asaa. Sa'a meeqa deemtan? Nageellee asii. Sa'aatii ho'ituu hin deemnu abbaa. Isigaa doktora. Qaayidaa barnamni doktoraa kun baadiyaamatti dhalateetiin hin baratee warra magaalaa qaaramaa saalfatta lubbu. Ila mana keenya achi bineensa malee hoomuu hin jiru anu. Gaara kakka keessaa dhufe anu. Ilaaloon. Yaa doktor. Jammaraan ganda kan koo ittiin boona malee takka itti saalfadhee hin beeku. Waan uummanni wal keessa maanxee ofuuf akkana uummata kana koomentii ilaala malee ganda koo baay'ee jaalladha ittiin boonallee. Asaasa magaalaa maara isi nama doktora. Ani asaasaan itti guddadhe malee ittiin dhalannee garuu itti. Asaasa. Kana jedhee bara illee kanumaan illee ka jedhe. Bakka dhalootaa sani ka isin gaafadhe. Amma ammaa yoo asaasa miti finfinne iyyuu yoo guyyaa lamaa sadii mootummaa deeggartan kondominiyeemii fudhachuu dandeettan. Ka ammaati miti
Siri masaratawi inti bakka duri keessanitti awwaalame. Nama tokkotu dhugaa qulqulluu barreesse as jala. Tasaasa isheen mukkeen taraadhaa ajaa'iba. Barumsa kutaa meeqatti addaan kutanii wucci agarri deemtan dooktori? An addaanuun kun Umurtanii kufti hojii dhabdanii biyya baatanii? hojiilee namni xumurarra ga'ee fatanaa torbaan dhufu fudhadha otoo jedhu dhiisee biyyaa ba'e. Fiizaan naa dhufee hedduudhaan osuma barachaa jiru barumsas Maarree addaan eega fatanaan fudhatin addaan kutuun jedhamu ree kun amma xumuruu jedhama. Ani kuu bara kolleejiin bahee dhufe. Eenyu kamadoo shaanatu. Ati xiijoodhaa noo. Ani kolleejii dhiiseen dhufee bar. Narsiin ture. Silaa yoo na gandara deemtee fooliyoo waraanta ijoollee. Silaa yoo tana marfee namatti waraanaa deema ture. Ol guddadhallee ture. Bakka yeroo san haalli jireenyaa wal keessa wusibsibbi jennaan qabsoon kunillee yeroo san ijarraa beektaa. Gizee san bakka ani qabsoon kunillee naannawa keenya sanii baay'ee tokko cimee jira. Namni wal fixaachetti. Amma barumsa baradhee bakkaan illee nagaa hin jiru jedhee bakka maatii maareessisee hin dhufee sanuma keessa fiizaan kan koo dhufee addaan kutee biraa dhufe. Silaa waggaa lammaffaa hin xumura ture buusan. Waggaa lammaffaa keessa kan jiru dhiisee. Raasheedhaa yaa. Gaafa barattan sani kutaa meeqatti xalayaan jaalalaa isinii barraa'e? An xalayaan jaalalaa takkaa xalayaan naa dhufee hin beeku. Akkatti gannaa xuraa laayida dooktorri Leensooma. Maaliif maxaafa kitaaba keessa siin kenne duriyyeen barreessite? Dhageekaa dooktor. Ani kan itti barachaan ture kan itti baradhee shaashmanneedha beektaa? Shaashamannee dheeraa hin jirture? Na dhageeffadhu. Eshi. Ani ammoo haquma jirtu sitti mara really. Eshi. Annaa shaashmannee baradhaa ture yeroo san bakka siirees maatiitu na geessaa maatiitu na deebisaa ture. Maatiin kilaasii keessa si wajjin taane dooktora maa wal sobu? Kilaasiiti miti kaa. Kilaasii keessatti baay'isawee nu hiriyoota nama afur turre arfan sun kilaasii keessa qabana dadhabaa jenna nam tokko nutti hin dhiyaatu dhugaa dubbachuuf. Xalayaan eessatti kitaaba keessa nama kaayama asra? Ana takka kitaaba keessa naan kenne wallaahi laasiin. Sitti maraa qoy gizee xalayaan naa barraa'e. Eshi. Terapii faamili? Faamili. Faajeriin silkii naa bituu didee. Eshi. Tasa ta'ee sisteriin kan koo biyya alaa deemuuf carraa argattee. Silkii naa dhiistee deemte. Eshi. Silkiin sun kaameraa wayiiti. Tachiin Eshi. Innaa silkii sanillee qabadhee kilaasii adeemuuf faajeriin naan eeyyamu. Eshi. Bakka hin durri yoomte silkii qaba yeroo mana galu qofa laala sisteeruma qofa waliin haasaa. Booddee dhumarra guyyaa tokko mucaan hin bareeda xiqqishaa wayiiti beektaa kilaasii kenna ani kee baradhaa inni dammoo jiimoo akkam barataa mucaan sun. Inni min uummanni waraabaa qaba. Innaa kazaan mucaan kun xiqqishaa bareedduu wayiiti. Anillee ganaa lafaa dhufaa rabeeta baay'ee xiqqoon ta'u. Amma lafaa dhuftu maati? Eshi. Indeema fuuldura keenyarra indeema fuuldura yaani karaa keenyarra akkana deema. Naa guyyaa kaan silkii kan koo mucaa wayiitu jira Sa'iid jedhanii mucaa durbicha kan kootitu obboleetti abbaa kan kootitu tuda. Eshi. Isa kanarraa bilbila koo barbaadee fudhatee meseejii naa barreesse. Meseejii gogaa. Bakka yaani jaalala ofii ibsatee naa barreesse. Eegaa meseejii gogaa keessan bakka qashiisanii si barreesse kaa waasaappiin geenne gara sanii naa barreessaa jiraan hin beeku takkaallee meseejii namaan barreessan yeroo san. Bakka Itiyoo Telekoom birrii namatti fiddu sanii? Silkiin illee silkii sani kaa silkii kanneen osoo hin ta'in silkii noormaalii sani. Eshi. Guyyaa tokkollee jedhamu meseejii otoo ganama sa'aatii
ganama sa'aatii akka yaani sa'aatii Itoophiyaa sa'a tokko itti barri keenya otoo afoo jiru lakkaa faajiriin diimtumaa bayeetiin itti gadi ba'e. Guyyaa sadii argeera otoo ayin argin guyyaa sadii argeera abbaan kan koo mucaa kan. Barrii duratti. Barrii duratti. Eshi. Qazaan guyyaa kanan immoo mucaan naa barreessee dubbisee ka'ee tumaani maatima keenyaaf itti hime maatimatti faarummaa kan koo jechuudha. Maal jetteeni? Miseejji maka dubbisee itti hime akkana abbaan kan keellee guyyaa ganan arginaan jedhee dheetumaan dubbisee itti hime. Ani isaan faallaa natti jiru. Naaf birmatan see mucaan maal jedhan anam daaddoo siimadhaa jedheen faajiri baay'isuudhaan daaddoo siimadhaan booddee mana barumsaa si ari'an jedheen. Mucaa achiin nama. Ati maa warratti hirte waan inni sii barreesseef hin beektu ati. Faarummaa dhagaa boo'ee madda barsaanu daaddee jedhee. Aye. Daaddoo jedheen fiigee galee sanuu jechuu akki ani itti fiigee yoo akka nama maraatee itti fiigee guyyaa isaa dhufanii nan fuudhee. Azala dhiyeedha. Akkasuma guyyaa azalli gahu nama jarta tumamuuf eshi. Fiigee gale. Shaanta kana akkana qabadhee yuunifoormii cabsadhee fiigee galee barri darbee seenee hafuura dubbatee daaddoo jedheen fiigee galee maal naan jedha. Mucaan wayii dhaabadhee dubbisaa fi bara akka nama kilaasii keessa mana barumsaa jiruutti waan inni jedhe kan irraa nan